Faayidaan isaa hojii saffisa yeroo qusatu dogongora hir'isa. Yookaan artificial intelligence jechuun maali? Jechuun teknoolojii akka namaatti yaaduu fi hojii murteessuu danda'udha. AI eessatti akkamitti fayyadamaa jira jennee yoo ilaalle amma yeroo ammaa kana AI bakkawwan hedduutti artificial intelligence kana namoonni hedduun fayyadamaa jiran. Fakkeenyaaf mana yaalaa keessatti dhukkubsataa saffisaan adda baasuu fi akkasumatti ammas barnoota keessatti barattootaa fi barsiisotaaf illee haala gaariin barnoota salphisuudha. Faayidaan isaa hoo maali jennee ilaallu yoo taate faayidaan isaa hojii saffisaan yeroo qusataa, hojii saffisaa yeroo qusataa akkasumatti ammas dogongora ni hir'isa. Namoota hojii onlaayinaa keessatti galii argachuudhaaf isaan gargaara. Akkasumatti ammas viidiyoo hojjechuu yeroo ammaa kanatti viidiyoos hojjechaa kan jiru kontaaktii barreessaa jira. Akkasumatti ammas maallaqa yookaan galii onlaayinaa argachiisaa nama kan jiru. Akkasumatti suuraa yookaan viidiyoos jenereet godheeti kan uumu artificial intelligence jechuun kana. Akkasumatti amma saffisa ajaa'ibaati inni kan ittiin adeemu. Walumaa galatti artificial intelligence yookaan AI jechuun teknoolojii yeroo keenyatti keessatti baay'ee guddaa ta'e keessaa isa tokko. Namni teknoolojii kana baratee fuulduraafis qophaa'e jechuun ni danda'ama yeroo ammaa kanatti. Walumaa galatti AI jechuun teknoolojii yeroo keenya keessatti baay'ee guddaa ta'e keessaa isa tokkodha. AI'n akkasumatti ammas bu'aa guddaa qaba. Har'a hojii baay'ee salphisaati kan jiru. Akkuma reef dubbannee turre barattoota akkasumatti hoomwork fi hojii manaa riisarchiiwwan adda addaa saffisaan akka isaan hojjetaniif kan gargaaru. Daldaltootaaf immoo maarkeetingii hojii onlaayinii salphisa. Daldala isaanii beeksifachuu jechuudha. Ammoo namoo yuutubaroota warra yuutubii hojjetu iskiriptii barreessee ediitingiidhaaf illee isaan gargaara. Tumnaayiloota akka yaada waan akkasiitis isaaniif gartee kan qopheessudha. Namoota hojii barbaadaniifis akkasumatti PDF qopheessaa fi iskilii haaraa gartee isaan barsiisaa jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo duraa viidiyoo tokko hojjechuuf sa'aatii hedduu fudhata ture. Amma garuu AI keessatti daqiiqaa muraasa keessatti iskiriptii suuraa fi viidiyoodhaan qopheessuu, dubbiidhaan haasawaa sagaleetiin qopheessuu dandeessa jechuudha. Akkasumatti ammas wantootawwan gartee teknooloojiidhaan wal qabatan kan biraa saffisaan bakkoota adda addaarraa sarchi godhee fidee kan si barsiisudha. Artificial intelligence'n barnoota keessatti faayidaa guddaa qaba. Fakkeenyaaf akkasii barkaa baay'ee barnoota haala namoota amma teknooloojiidhaan gaafa durwaa dhaban akkasii rakkatan karuma salphaadhaan kitaaba laabraarii minaamii waan akkasii laabraarii deemuuf kana kan sin barbaachisan kallattumaan asiif kan argattu ta'a. Kanaaf yeroo kana keessatti barnoota irratti haa xiyyeeffannu kan jennu asumaan yaada keessanis koomentii jedhanuukaa waan nu daawwattaniif galatoomaa isinin jaa. Subscribe godhus hin irraanfatina. Abduu Tech. Thank you my family. Kanaaf akkasitti teknoolojii kanaaf yaada keenyaaf sammuu keenya waan hundaan itti yaadnee barnootaan of haa cimsinuu jenna. Anuma faana dabalatee jechuudha. Akkuma ibsanitti baay'ee jedhan sanagaa dura takka jedhaniitu lama jecha akkasitti tarkaanfataa kan kaa'anii barnootawwan teknoolojii yeroo addunyaan saffisaan gara fuulduraatti deemaa jirtu akkasumatti wantoota duraan hojiilee baay'ee tokko ulfaatoo ta'an irratti addunyaan xiyyeeffannoo kan yeroo jirtu kanatti nuti illee duubatti hafuun qabnu kan jedhu. Kanaaf bakka guddaa gahuu qabna barnootaa fi waa hundarratti xiyyeeffannoo keenya kennuudha qabna. Yoomiyyuu taanaan fuuldurri keenya yooniif baranne teknoolojii irratti xiyyeeffanne guddaadha jenneeti abdii kan qabnu. Kanaaf itti yaadaa namni hundinuu nutis chaanaala kana wanni irratti hundoofnee banneef isii kana waan ta'eef koomentii keessatti yaada keessanis nuuf qoodanii sabskiraayibis nuuf gootanii akka nu jajjabeessitan isiniin jenna. Isin nu jajjabeessuun nuuf ulfinaa nuuf gartee guddina. Kanaaf waliin haa guddannu, waliin haa barannu, waliin gara fuulduraatti saffisaan haa imallu jenna. Barri bara barnootaati. Barnootaan cimuun waa hundaafuu bu'uura waan ta'eef irratti xiyyeeffannoo fi akkaan kan nuuf qabnaa jechuudha.